Maqaan koo Ambisaa Kitlaan jedhama. Nageenyaati jettummoo nageenya mitiiti nagaa wal gaafataan jiru. Yoo nagaa wal gaafannes jennee xaqqasne wal bukkee darbaarra malee nagaadhaa fayyaadhaa waliin jechaa hin jiru. Dhugaa tokko yoon siif hime immoo nageenya jechuma nagaa jedhamuyyuu waraqaa irratti barreeffamaa yoo argine dubbisaarra malee ittiin nagaa wal gaafannee wal dubbisaayyuu hin jiru. Waan biraa dhiisiiti amma ati dubbadhu naan jechaa tamani galataan immoo utuu dhufee hin dubbatiin maaliif dubbattaa naan jedha. Ifaan immoo maaliif galataa wajjin dubbattaa naan jedha. Baacaan immoo maalumaaf ifaa wajjin dhaabbattaa jedha. Kumarraan immoo maal naan jedha. Waa'ee koo maal sitti hime baacaanii natti himee jedhee kokkee na qaba. Nagaawwan immoo maal jedha hunda isaanii wajjin iyyuu naasee anaa wajjin naasee maleedha. Isaanuma gidduutti gubanne nuun isaanuma gidduutti nageenya dhabne qofaa miti. Anna qullaa eelee gubaarra nu teessisaa jiru malee. Dhugaadha jiruun itti jiruu miti. Raadiyoo Philiipsii taane yeroo barbaadan akka barbaadanitti saatii barbaadanitti cufanii nu banaa jiru jechuudha. Isayyuu biyya kana keessatti yoo dubbatte dubbii yoo calliste dubbii garuu callisuuf ammoo rakkootu jira. Rakkoo sana dubbachuuf immoo ammas rakkoo biraatu jira. Isayyuu dhiisi waan biraa dhiisiiti amma biyya kana keessatti an siyaasan barbaadu siyaasa keessaa beeraa siyaasa dhiiseera yooti jette siyaasa keessaa bahuu siyaasa dhiisuun kee mataan taa'u siyaasadhaa siin jedhu akkatti siyaasa keessaan baatu dhugumadha immoo dhugaa qabas siyaasni sin rakkate. Biyya kana keessatti wanti sin dhiibne yooti dhiifte wanti sin dhiibne siyaasaa fi shiroo qofaadha biyya kana keessaa yooti dhiifte wanti sin dhiibne jechuudha. Akkamitti nurraa fagaata dhugaa qabannes akkatti nurraa fagaatudha beeraa. Amma mana farsoo yoo deemte mana qabsoo manni puulii mana qabsoo manni gaddaa mana qabsoo manni cidhaa mana qabsoo manni daadhii mana qabsoo maqaa mucaa keenyaallee qabsootti moggaafataa amma nuunis qabsoomaaf maqaa qabsaa'otaaf jennee lafuma jennu iyyuu dhabaa jira. Garuu immoo biyya akkas qabsaan guute keessa biyya akkas qabsaan baay'atu keessa nageenyi waan ta'e jedhamu hin jiru. Malee waan hundumtiyyuu qabsoo ta'e amma kan qabsaa'u malee kan daldalu dhibeeraa kan hojjetu dhibeeraa kan waan tokko godhee dhibee inni daldalu hojjetee qabsaa'amti iyyuu agabuu hojjetaa agabuu qabsaa'amaa biyyuu ishaan maaliin bitamaa daldalaan dhibee maal dhibee hojiin mataa isaatti hojjechuu qabaadha siin jechuu barbaadeeti. Nageenyi sababa hin jirreef nageenyi amma kunoo dhagaa amma kun qabsaa'amee nageenyi iddoon jedhamu tokkoyyuu hin jiru jedhamne. Sababa nageenyi hin jirreef ta'e hin beeku malee biyya kana keessatti amma gatiin xaa barbaadamaa jiru lubbuun nama badee barbaadamaa hin jiru. Abbaan ajjeesus hin beekamu kan ajjeefamus hundumaa kan ajjeesus hundumaa maaltu ajjeesee eenyutu ajjeesee akkamitti ajjeefame jettee afaanii yoo gaafatte isa ofii keetii adabbii du'aa fudhattu miti. Eenyutu ajjeefame maaltu ajjeefame jettee waa'ee majjechaa feesbuukii irratti yoo maxxansite feesbuukiin mataan isaa si adaba. Akkatti dubbannu eenyu nageenya keenya akka nuu kabachiisus akkatti gaafannu dhabne. Amma gadda maaliin godhaa? Haaluma keessa jiru rakkoo nageenya nuun keessa jiruun waajjira nageenyaatti machuu deemu. Gaafanna waajjira nageenyaa dhaqu isaanuu biiroo keessa teessoo walitti daddarbatanii wal lolu. Waajjiruma nageenyaatti wal loluun dhiisee deebi'ee gale. Dhugaadha biyya kanatti waa tokko sitti immoo biyya kun amma yeroo amma nageenya kana keessatti kan isheen taatee fe'uu waara namicha saanduqa reeffaa daldalu duwwittiidhaaf taartii nuun nageenyas hin qabnu jireenyas hin qabnu wal bannee gadi banneerraa isin jechumaaf. Maqaa keenyu jettee turte? Egaa hordoftoota jaallattoota keenya qophii keenya kanuma irratti raawwannee jirra. Dargaggoota gaaffii gaafanne kanarraa barumsa akka fudhattaniif akka bohaartan abdii guddaa qabna. Namooti YouTube kana subscribe hin goone subscribe gootanii maatii keenya akka taatan jaalalaan isin gaafachaa akkuma kana like share gochuudhaan koomentii barreessitanii akka entertainmentii keenya gargaartaniif jaalalaan isin gaafanna. Qophii keenya biraadhaan amma walitti deebinutti nagaa ta'aa jennaa. Qabaa akka nuyi of beeknu ofii keenya barru nu godhaa jechuudha. Gaafa of beektu of barte nama ollaa kee jiru nama kan biraallee sirriitti bartaa jechuudha. Inni lammaffaan akka nuyi of fudhannu nu godha. Kana jechuun bifa keenya akka fudhan, sheepii keenya akka fudhan, waan hundumaa keenya akka fudhannudha. Gaafa of fudhattu immoo of kabajja. Gaafa of kabajju immoo of jaallatta. Sana booda ofitti amanamummaatu dhufaa jechuudha. Kanaafi hin gaabbitu ofitti hin gaabbitu jireenya keetti hin gaabbitu haala keetti akka hin gaabbine si godha. Inni sadaffaan namoota kan biraa akka nuyi hubannu nu godha jechuudha. Amala namaa akka nuyi barru nu godha. Wanta namoonni kan biraa yaadan akka nuyi barru nu godha. Sun immoo salphaatti namoota wajjin jiraachuu akka nuyi dandeenyuuf nu gargaara. Kanaaf
barnoota saayikooloojii ji'a 2 leenjitanii sartifikeetii fudhachuu kan barbaaddanii lakkoofsa bilbilaa kanaan bilbiluudhaanii amma galmaan isiniin jedha. Barnoota kana baradhaatii ittiin of jijjiiraan isiniin jedha. Galatooma. Akkuma meesajii ammaarraa argitanii namni kun baay'ee akka jaallatee miidhamee jirudha kan inni dubbatu. Miidhama jaalalaa keessaa akkamitti ba'uun danda'a kan jedhamudha jechuudha. Dhimma kana ilaalchisee yeroo darballee akkuma viidiyoo hojjedhee ture nama tokko sammuu keenya keessaa baasuudhaaf yookiis nama nu miidhee deeme tokko nama nu gatee deeme tokko sammuu keenya keessaa baasuudhaaf yookiis irraanfachuudhaaf gorsa guyyaa 3 nu gaafataa jechuudha. Kana jechuun sa'aatii 3 ga'aadha. Sana immoo wanta nama irratti hojjechaa jiru akkasumallee namoonni baay'een dhufanii deebi'anii immoo akka jijjiirama ofirratti arganii natti beeksisaa jiranidha jechuudha. Namoonni rakkoo akkasii keessa jirtanii jecha kana godhaa sana godhaa jedhamee osoo hin taane sammuu keenya wantoota ittiin shaakalchiisnu qabnaa jechuudha. Sammuu keenya shaakalchiisna. Guyyaa jalqabaa sammuu keenyatti waan himnu qabnaa. Guyyaa lammaffaa waan himnu qabnaa. Guyyaa sadaffaa irratti nama sana guutummaan guutuutti of keessaa balleessuun danda'amee jira. Kanaafi utuun sodaatiin leenjii kana kottaatii fudhadhaa, gorsa kana kottaa fudhadhaa, guyyaa 3 gidduutti nama kana of keessaa baastu jechuudha. Namoonni baay'een akkasitti jijjiiramaniiru. Isaaniin garuu asirratti fiduudhaa fi iccitii namaa eeguudha waan ta'eef gara kanatti fiduu hin danda'u. Garuu dhugaan qabatamaa jiru isa kanaadha. Bifa kanaanii of keessaa balleessuun danda'amee jira. Hin dhiphatinaa. Bilbiluudhaan illee akkasumallee naa barreessuudhaan gorsa fudhachuu dandeessu. Galatooma. Wantoota 3 kana yoo goote na amani kufteen kuftuu baddeen baddu. Tokkoffaa nama waaqayyoon barbaaddatu, nama waaqayyoon kadhatu yoo taate tasumaa hin kuftuu, tasumaa hin baddu. Lammaffaa nama baay'ee baratu yoo taate akkasuma immoo nama baay'ee dubbisu yoo taate tasumaa hin kuftuu, tasumaa hin baddu. Sadaffaa nama kan biraa gargaaruu fi nama kan biraaf yaadu akkasuma nama gaarummaa hojjetu yoo taate yoomiyyuu taanaan hin kuftu. Yaada kana fakkaatu argachuuf hariiroo keessatti dhiirri hiriyaa baay'ee hin qabne, hiriyaa shamarranii yoo osoo hin taane hiriyaa dhiiraa baay'ee hin qabne abbaa manaa gaarii ta'a. Akkasuma shamarran hiriyaa dhiiraa baay'ee hin qabne akkasumallee hiriyaa shamarranii baay'ee hin qabne haadha manaa gaarii taati. Galatooma. Yaada kana yooyyaa amma kana isinitti dubbachuu barbaadu tooftaa uffannaadha. Namni yeroo baay'ee uffannaa kan inni uffatu gaafa ayyaana waggaa, gaafa eebbaa, gaafa waldaa akkasumallee gaafa qophiin adda addaa jiru duwwaadha. Garuu bakka dhaqxan hundumaatti guyyaa hundumaa sirriitti yoo uffattan, uffata bareedaa yoo uffattanii ni barbaadamtu, ni jaallatamtu akkasumallee ofitti amanamummaa guddaa horattu jechuudha. Galatooma. Yaada kana fakkaatu argachuuf follow gochuu hin dagatinaa. Guyyaa harka fuunee akkam jirtu? Amma meesajii obboleessa koo kanaa dubbisnee isaa booda miidhaa jaalalli gartokkeen qabuun isinitti himaa jechuudha. Mee meesajii isaa dubbisnu. Akka meesajii isaa kanarraa arginetti inni baay'ee jaallataa garuu isheen baay'ee hin jaallattu. Sababa kanaaf immoo dhiisuu barbaada jechuudha. Kun maal jedhama? Jaalala gartokkee jenna. Jaalalli gartokkee yeroo baay'ee miidhaa gurguddaa 3 qaba. Inni tokkoffaanii eenyummaa kee dhabda jechuudha. Wanta ta'uu hin qabne taata. Nama sana gammachiisuuf jecha, nama sana waan jaallattuuf jecha, waan qabachuu hin qabnellee yeroo itti qabattu jira. Eenyummaa kee dhabdaa jechuudha. Of tuffattaa, of jibbita. Sababni isaa atiin jaallattaa garuu akka sana immoo deebiin argattu waan ta'eef. Inni lammaffaa ofitti amanamummaa kee dhabda jechuudha. Ofitti amanamummaa dhaba. Namni jaalala gartokkee keessa jiru. Jaalala gartokkee gaafa jennu inni tokko baay'ee jaallataa, inni tokko baay'ee hin jaallatu jechuudha. Ofitti amanamummaa dhabda, ofitti amanamummaa hin qabaattu jechuudha. Konfiidensii isa jennu sana. Sadaffaanii ajajamaadhaati. Isaantu si ajaja. Waan isaan siin jedhan goota jechuudha. Sababa baay'ee garmalee jaallattuu fi waan namni sun siin jedhe duwwaadha kanatti gootu jechuudha. Taa'i jennaan hin teessaa, ka'i jennaan hin kaataa jechuudha. Kanaaf namoonni jaalala gartokkee keessa jirtanii gartokkotti deebitaniitii baay'ee bareedaadha. Yaada dabalataa argachuuf follow gochuu hin dagatinaa. Galatooma. Yooyyaa namoota 5 kana tasumaa hin amanin. Tokkoffaa namoota dogoggora isaanii hin fudhanne. Lammaffaa namoota hasaasan baasanii kan hin dubbanne. Sadaffaa namoota iccitii nama kan biraa sitti himan. Namni maaliif si jibba?
Tokkoffaa yeroo hundumaa mormii baay'ista. Lammaffaa haasaa namaa gidduu seentee jeeqxa. Sadaffaa waa'ee kee duwwaa haasofta. Arfaffaa negatiiva duwwaa yaadda. Yaada kana fakkaatu argachuuf foloo gochuu hin dagatinaa. Yooyyaa amma kana isinitti dubbachuu barbaadu tooftaa uffannaadha. Namni yeroo baay'ee uffannaa kan inni uffatu gaafa ayyaana waggaa, gaafa eebbaa, gaafa waldaa akkasumallee gaafa qophiin adda addaa jiru duwwaadha. Garuu bakka dhaqxan hundumaatti guyyaa hundumaa sirriitti yoo uffattan, uffata bareedaa yoo uffattanii ni barbaadamtu, ni jaallatamtu, akkasumallee ofitti amanamummaa guddaa horattu jechuudha. Galatooma. Yaada kana fakkaatu argachuuf foloo gochuu hin dagatinaa. Yooyyaa wantoota sadan kana yoo goote na amani kufteen kuftuu baddeen baddu. Tokkoffaa nama waaqayyoon barbaaddatu, nama waaqayyoon kadhatu yoo taate tasumaa hin kuftuu, tasumaa hin baddu. Lammaffaa nama baay'ee baratu yoo taate akkasuma immoo nama baay'ee dubbisu yoo taate tasumaa hin kuftuu, tasumaa hin baddu. Sadaffaa nama kan biraa gargaaruu fi nama kan biraaf yaadu akkasuma nama gaarummaa hojjetu yoo taate yoomiyyuu taanaan hin kuftu. Yaada kana fakkaatu argachuuf foloo gochuu hin dagatinaa. Galatooma.